rabbi onu bareechi lallaba gaafa madiina Ibrahim keessa nu oolchi. Ya rabbi onu bareechi ya rabbi onu bareechi lallaba gaafa madiina Ibrahim keessa nu oolchi. Atin namne dhaban qabdu arjoomte layin fitatto na gammachiisi ilaahi sin guddiftu sin irriftu sittir kadheena hirkisi ta'a kiraa addunyaallee silaa guyyaadhaan zihaara iyyummatu na sakaalee utuu hawwii halkan guyyaa dumbaatee na dhidhiiti hin turiniiti na waamii xiyyaara naa kafaliiti. Wayta qalbiin ajjiyaaddu asiina booha garaani kolan qaboo barrisuufi obsa dhabee callisuufi amriin tanteettu olaanaa yaadanaa guuti akkaani akka maraan sitti dheesse ati nageessi makkaani addunyaani madhumti nama hajji hajja caala akka lammiin jettuu miti rabbi sirrii nama laala kaan obboleessatu waama kaan obboleettitu waama. Ani rabbi kiyya malee fira makkaan qabu ana ani rabbi kiyya malee tokko namaan qabu ana yaa rabbi oositti boonna yaa rabbi oositti boonna atummaan keessa nu dhaabi lallaba gaafa madiina. Taha Muhammad abbaatu taha Muhammad abbaatu tamallaa isheen godhe geeta maallaqa zaalimni nyaattu zaalimni rabbiin sodaatu karabba'ee nama sa'ama warra karaa jalaa deemus aatinaa baasi salaama. Amaanaa siin jette haatu ijoollee bahararra yaatu ijoollee bahararra yaatu karaa jalaa qabi ma'ulaa ka dhokatee itti gaadu wanti biyyaa baasu rakkoo rakkoo narraa lafa kaayi hiyyummaa fi waa hin yoodiini dafee nurraa gada taayi. Yaa rabbi oo sitti boonna yaa ilaahii sitti boonna atummaan keessa nu dhaabi lallaba gaafa madiinaa. Ya rabbi o situ mohe situ moti mototati situ moti mototati Makka Madina nu dhaabi ganda rasula kan keeti. Ya rabbi o nu bareechi.